Filannoon kan keenya Nadoo Qamadiiti. Paartiin kan keenya paartii badhaadhinaati. Bicaan keenya Nadoo Qamadiidha. Abbichuu keenya wajjin jirra. An maqaan kan Kobbara Gashabbaa warreen jedhama. Jiraataa magaalaa Gaaroo ganda Masaraa Babuufaati. Yeroo ammaa kana keessa erga mootummaan jijjiiramaa kun dhufee asi biyyi kan keenya akka walii gadaatti hamma lixaatti kaabaa amma kibbaatti jijjiirattee jirti. Kanaafis dhagaan yookiin immoo jijjiirama isaatiif qabatamni isaa maal inni kanaan jettan yoo ta'e hidhi guddichi Abbayyaa ijaaramee xumuramuusaa magaalaan Finfinnee magaalaan Itoophiyaa keessatti jiran hundi koriideeriidhaan ijaaramanii miidhaguunsaa hosiin kan beekamte jette magaalaan Finfinnee kan xiraam funyaan qabatamee bira dabarfatamu amma daariin lagaallee hojjetamee miidhagee akka gaariitti kan nama gammachiisuu fi nu lammii biyyatti qofatu hin ta'in lammiin biyya alaalee dhufee ilaalee kan dinqifataa jirudha. Magaalaan Aggaaroos kanaan dura magaalaa dadhabduu hamma seenaas kan hin guddanne, kan hin bareedne, kan hin miidhagne turte. Amma erga mootummaan jijjiiramaa kun dhufee magaalaan Aggaaroo jijjiiramtee ispaaltiin keessoo koriideeriin hojjetamee akka gaariitti nageenyi si eegamee jijjiiramni guddaatu jira biyyattii kan keenya kana keessa. Jijjiirama jiru kana akka jaarsa biyyaattan jijjiirama kana itti nuuf fufuu qaba. Hojiin jalqabamee jiru waan gaarii waan ta'eedhaaf ammas immoo kan hafe waan jiruudhaaf galmi kan keenya ammallee hammi galmi paartii badhaadhinaa karoorfatee jiru galmi isaa baay'ee waan ta'eedhaaf ammas misoomne magaalaa Aggaaroo nageenyis misoomne Oromiyaa misoomni Itoophiyaa itti fufuu qaba. Nageenyi kan keenya lafa caaluudhaan lafa qabatee jira. Ammas itti fufee lafa qabachuu qaba. Kanaaf jennaan filannoon kan keenya Nadoo Qamadiiti. Paartiin kan keenya paartii badhaadhinaati. Paartii badhaadhinaatti wajjiniin gara fuulduraatti jedha galatooma. Maqaan koo Maakidamaa jedhama. Magaalaa Aggaaroorraa qabalee 6dha. Erga paartiin badhaadhinaa dhufe maashaallah matamaan keenya nuufitee keessoo isaas rabbiin nuuf ibsu mangistiin keenya akka bareeddu argamni nuuf akka baroo jirra. Jiruun keenyas jireenyi keenyas ammas itti nuuf fufu paartii badhaadhinaa hin deeggarra wajjin maan jirra waan qabnu wajjin. Abbichuu keenya hin jaallanna. Bicaan keenya Nadoo Qamadiidha. Abbichuu keenya wajjin jirra hin mararfanna wajjumaan jirra nu galatooma.